jajjabeessa ijoollee lamaan tana jajjabeessa kabirdireessi nama rakkaaya oolta kana ledhaaba biftanii jedhee jira nasi asli guyyaa lammaffaa eebbanne eebba garuu hin dhageenye gaafadheen jiran akka nama tokkootti ammallee yoo dhageettan afaan oromoo namni dhaga'u ani milkiin doktora qoricha kennuun hin dhageenye ani ka dhaga'ee online irrallee irraa dubbadde borullee yoo du'ellee ani hawwiin dhagee nama qoricha kennu noo qorichuyyuu nama miidhe ani ka beekun erga eebbifateen booda dhagee malee ani hin beeku. Eebballee guyyaa borumtaa nama wajji nyaatee wajji dhugu mana banate waan yoo waan hin qabneef dhayineetiin baga itti geettee baga gammadde jennee ni bira teemi. Kanuma wani jirta. Dubaay keessatti manni barumsa doktorummaa itti baratanii sartifikeetii fudhatanii jira ati maan baratiin maa baratteen jijjiirin hawaasa kee maan tajaajilin. Baaba doktorummaa abbaan garuma itti baratetti yoo barate malee ani nagarre biyya kanatti doktorummaa baratuun hin jiru. Yo jiraate gaa anuu bururraa deemee baradha nagarre. Amma asli ati amma wanni takka wanni nuu kadhattu sitti mu irra kana irra Dubaay irra wanni nuu dubbatu warra waraqaa qabne dhanii qooma nutti dhaatanii nama nu sodaachisu kana jechuudha. Nurra haa dhaabbatu sodaachisaa isaan nu sodaachisa waraqaa isaan rabbiin godhaniitiin baadhatanii deemanii nu doorsisan kana haa dhaaban nurra. Ni gale. Asirratti beektaa asliidha. Waan beeku qabdati biyya kana keessatti eenyumtuu nama qabsiisuu hin danda'u. Sigalee waraqaa qabaatu baatellee seeraan nama qabalee mukii gubboo qabatu. Barkiyyuu waan biraati miti maqaadhaanis yaamanii bar wayita si qaban bar zinjiranis hin qabani maqaa kee yaamanii. Aasha wanta kana jedhu. Suudaanitti ani huno onlaayinii kanarrallee namni dhaga'u na dhagaa. Jaartii jalaa kaasee nam hidhee beeka birri nam hidhan asliin ni beeka achi ture. Garuu imaaraatii kanatti abbaan fedhe yoo of nyaatellee si qabsiisuu hin danda'u. Kana irraa bara si qabsiisuu inuma hin danda'u yoo sanu sirraa qaba jedhee waraqaa wanniitiin malee yoo fiizaan qabaanne garuu si doorsisuu danda'a yoo waraqaan qabaanne Suudaanis itti fidee waan garaagaraa sitti fidee. Ukko baramma sababa waraqaa kanan nama sodaachisaa jiran ka baramma ijoolleen teenan meeqa kamtu doorsifamaa jira shamarran teenne jechuudha. Yoo birrii dhaqanii irraa fuudhan sababa birrii sannaa deebisi jettuun sababa saniin doorsifamaa arti bar dubartiin teenne gara itti gadi baatee birrii keenyaa deebisee dhuun jettuun yoo dhabdeerti shamarran teenne sii galee. Kanaafuu warri gizee konsertii nu jaalatan gizee warri kitaaba eebbisiisaa nu jaalatan gizee sargii warri nu jaalatan ammaan booda muka nyaadha anas niin jedhe incat bulu homaa nu xaqqamtan namni gizee ittaati fiiginne wanni eebbisiisaa kiyya madadhamne kunoo itti asuma jira kiyya gaafa ati fuutu qofa na himi maaliif rakkoo intala san keessa dhayxee intala bakka torbatti waraannatte sab waan baaftee fi sababa isiiti jecha bakka isii dhaabbadhaan iyyuu gaa'ela sii godhaan wallahi nama gizee rakkoo mana madaamitiif na dhaqqabetu naa caala gizee amma birdilibsi kama argitan irra birdilibsi uwwisaan deemee saroot shamarran ta'e nayyuu sareentu na ajooytu waan naataachuu wishooju isaanii kama qalu nyaatu. Mana doktora jirtaatti qaamatillee boru akkas jetteedhani doktorru ka waggaa meeqa nama arrabtu feesbuuk irraa jammaree dhiinte. Arafate fidi yo arafate sanille disu adubbatu Challisime intalli barbare nyaattee dhufte tun idris wajji keemi taphattee dhufte Aisha Arafate rakko ilmaan kee Dubaay tolirraan gayaa jirtu kana kuno umriin hin jirta hirema jirta malee hiriyaan kee hundi sibira qabri jira kun azaaba jira kun jannata jira waan ijoolleen kee wal godhaa jirtu kana mee akka nama lafa bulee tokkotti akkamitti intalta waan warra Dubaay kan. Gambari goonni idimee dheeraan qabu seenaa dheeraa qaba malee akkasuma hayyuu illee idimee dheeraan qabu seenaa dheeraa qaba. Akka hayyuu takkaatti beekta waggaa afur dura lafa jala dhaabee jiran waggaa afur guutuu asirraa booyaa ture. Waan waggaa afur guutuu lafa jala falee lafa jala himaa ture takka mataa qammasaa jirti beekta. Giseen akkasitti asirraa lallabu san yeroo sanii intummaan haasofti dullattiin mee ola sanii dullattii kanarraa yaadda kennattu. Dhuftee anarraa yaada kennachuu ola seentee assalaamu alaikum jettee kaatee arraba seenti gisee san. Gisee san hamtuunis ana badduunis ana ka heeruma dhoggite sana. Tawaamee qaballeessitu sana. Adda garuu وما يروسنا الراحة سياتر وما يروسنا الراحة دفتاتر سبحان الله كم عايشة ميوت
وما يروسني الرا أما متى بويانا درا نما فرد يودو إن قدر كساني لجن مالي نما تلفسني هذيك قدر كساني لجن والله وانا ما جاي بيجي كورا دبي كل نما تلفسني هذيك قدر كساني بودا موت بودا كاميرامان لقي ورام كاميرامان بالفاجئ كاين ورام دكتور كانوا دكتور كورام كاميرامان الفاتي جرا دبي إنك سكورا الفا ورام جرا دبي لقي ورابا جزاء الفوت اللي قبوا مقابلات دامي هديك أدري الآن في دوبان نفعنا تجرا وما ترسي ترسي كذا إيش يتة دايبري لا كو سلام أسديه بيته آنن بدته وفدا دايما كو بيته hundi keessanuu yoo dhiifama garuu karaa dheeraa deemuu edna waan taateef ijoollee mataara deemtu qabna yoo isinitti balleessine dhiifama gizee biraa deebina man dhaggeeffadha mudirran taa dhaggeeffadha la karaa dheeraa deemaa wallahi la maaliin jedhan sinii galee qophaaya kiyyaa fi sabboona birdilibsi kiyya uffata aslii waliinu دكتور دينا هراني سنا ولا نجي شو أبغى فجأة هذا كيف هذا اتفقوا في على فاته لا جتو والله كرا ديرا ديمو نما متا سيستري ساعتي كنا سافر بدنا تري رافته ينان كرا ديرا ديمو يادته مي دغه فدو بقرا أمرا كو مالتا يبي تعرفاته تكتي ساعتين جلاد والله تكتي ساعتين جلاد برافي مالي أنا جتا يا قاد برو يا أنا عرفت تون يلا شي ديم دكتور إنفا متا أنا نيجا دروما دبدة ترى أنا كخياتي أكيا ولا لما خياتي دروما ها saya في دروما تدبتا ترى وان سردك أما ساجر نيجا شون كرر يعني دتشي في هذا وخيسات كويتي في دبي سعودي مالي جني جرانيتي وسو شمران هنجرة باوري تك كدي بياني ولا سرقي ولا الريش ولا جني قدتني نقبل أرجع أنكو يتيني لك يا سطورة Bukan najib jadi bakka tu berting jirtu timale power itu kakak di bayani tini itu wal ganggal cani wal dampesisa wal fursa wal ini ningkaban yo shamaran hojjatte himfidini jechul yo shamaran tarte himfidini kana kamata rat uf base kamata ra uf base uf rakise uf miche uf kawanno kilo uf ille buse daraja uf ille buse akka raqaatitti gadi harkifamuullee of geesse dubartiidha jechuudha. Anammallee taanaan gaafa duraanii isaanii gorsaa isaanii duulaa ture. Hadda ammoo isaanittillee duulu isaanillee irraa dhaqee yaadan kennadhu lafumatti isaan laalee isaan irraa dubbadhaa jechuudha. Argitee gaafa ulfaaya mubaarakiin hin mari'atan. Anamma wallaahi billaahi. أصل سلكينو يلا كاسو ديدي مبارك سلكينو يلا كاسو ديدي هذا فاتي أكنا الفجية تكا غراقب هذا فاتي الفجية صدي غراقب هذا فاتي بري حوالا نيات هذا فاتي مالي نقول كيسان إيمو كي بكفوتو مبيكو لاكو سكي بكفوتو مبيكو كف نقولن كف لاكو ساسلي أسكن لاكو سمباركي أسكن أرجيته دافع دراني في لبستكي هدي لا تقول أتني ولا تنيتني شانتا كيس شتو بيشاغا دخايتني في غنيتني قربي سبيرا دغنيتين جدن نماني مريئتن دافع جي وافتني أصغر غلاني جدن أني بدي نانشتين غياسن ألفاياني هانغا ألفاياني جي أسغل غيان جي أسدق غيان هندبتن غافر الأبولين كد أشان هافي ألفي مالك كذا اتباسس مال أنا مال بيك أنا هنقوقو هنقبو هندبسيسو هنركسو وان gara-gara kayajisu kurra mudira ko nama isim barbachifne hinakisisu tawachisu Sitimo wata awachu agefatu boda so tatarate haye gaafinatti taanatti maal namni tokko akka ofiillee dhaluudhaan nu haawwatii teennarraa arginetti ulfi tokko gaafa ji'a takka fi bulii 15 yookaan ji'a 2 ga'ee hanga ji'a 5 yookaan ammoo ji'a 4 ga'ee lubbuu godhatutti dubartii takka ni haqqisiisaa ni dadhabsiisaa ni laaffisaa jireenyatti hadheessa.
Gaafa ji'a afur amma ji'a meeqa garatti lubbuu godhata osoo jettee gaafatteeti ji'a saddeeffasiin jetti. Ulfooftee malee ilmoon garaa isii jiru ji'a meeqa lubbuu godhataa tan beennetu ulfaaya. Argitee ji'a saddeetii siin jetti. Amma ji'a shanirraa qabee hanga gaafa dhalatuutitti wanni kun isii irratti miidhaa fidaa isii wanna godhaa isii dadhabsiisaa qaama isii wanni jedhaa akkitti ciiftu harkaa badee akkitti teettu harkaa badee makaraa meeqa irraan isii ga'ee ji'a sagal ga'an akkasitti beeka ulfa jechuudha. Ulfi akkuma ruuzaa olma fuudhanii gaafa kaani gaafa ji'a saddeet yookaan ji'a sagal ga'anii jedhanii deemanii hadiiqa ta'an daa'immarii lakkoofsa 5 bitataniiti uffata lakkoofsa takka lama kana ka daa'immanii wannoo kana bitatanii hadiiqa ta'an kana warra Dubaay irraa yookaan ammoo warroota ulfaa'ee hadiiqa ta'u irraa argiyan. Argite? Ammas ka isaan irraa ulfaayan osoo argite bar Dubaay fata'anii ka Suudii jiru irraa ulfaayan ijoollee Suudii jirtu argite lakkoofsuma ta'e wayii nama ta'e wayii ka du'e haa ta'u ka jira haa ta'u poostii godhan irra caalaa isaanii jechuudha. Tokko sani lammata doorsifni badduun takka kuweetiin wannoo keessa ni jirti Dubaay keessa ni jirti. Doorsifni lakkoofsaa waraqaadhaa wal doorsisan. Dirqama waan isaan jedhan godhuu qabdaa dirqama akka isaan jedhani buluu qabdaa haftaamonni fi warroonni paaworii qaban kun poolisa waa bebbeekaa wanna jedhan kuni doorsisa numa jirti. Maaliif kan ijoollee asirra baate bichaa osoo hin taane nama hedduurraa dhaga'ee jechuudha. Warra karaa keessaatiin boo'anii himatantu jira. Yoo akkanatti abbaa humnaa abbaa irreedhaa ka walirratti aan taate kun akka yaada kiyyaatitti yaada fudhatama qabuu miti. Namoota gurguddaa kasilaa hayyuudha jennu kasilaa beekaadha jennu kasilaa indoom gocha kanaa gochuu isaan ijoollee tana balaaleffachuu qaba jedhu kasilaa sheeka jenneetiin nu asirratti shee ebelu jennee welkam jalaa jennuuni warroota sanniin warra ulfa baasaadhaa fi ilmoo dubaraa lubbuu baasisiisaa jirutu jira jechuudha Dubaayin keessa. Amma mucattiin takka dhiyootaan booteena himatte. Gasti makan kee galchii onna baasi. Gastii kiyya galchee isii ol baasuudhaaf namoonni kunniin namoota beeku namoota itti dhiyaadhu attabbaa kiyyaa godhee gastii galchee ol baasa. Argiteen maal godhanii mucattiin ulfoofte. Mucattiin ulfoofte jennaan dura waggaa afumoo akkam waliin jiraataa turre jette harbaa si fuudha kamsaa si fuudha jimaata ni kaasiidha sanbata xiqqaa ni kaasiidha. Ufuu akkas naan jedhu waggaa afur taa'ee gaafa kan nuti galte haa galtu gaafa yookaan ulfaa'e meebi na fuudhuu ni danda'ami ka jedhu kiniini inni nakke nusani liqimsuu dhiisee arraba jala kaadhee jette. Ulfooftee jennaa erga ulfaa ofirraa beette mana madaamitti badde. Mana madaamitti badde gaafa ulfisin ji'a jaha ta'u dadhabdee achi dhufte. Argitee? Gaafa achi dhufte jette an ulfuma kana hin beekuu miti u'u. Kiyyaa miti kamaan gaal Kiyyaa miti. Ulfa akkamitti ta'a. Maal anifati waggaa kana waliin hin turre achi guyyaa kana akkana gara naafe. Adaati kanaaf dhufuu didde ulfi kun kiyyaa miti. Baangaalii irraa ulfoofte malee abaddan sin beeku. Wallaahi billaahi ulfi kun haa dhalatu kan keeti an sin beeku miti. Warroota gurguddaa maqaa nadhooftee kaama maqaa isaanii yoo dha'e qaanfadhu nan laakkoftee warroota kanniin dhawwaamee halkan guutuu narra bulan jette kiniinii liqimsi ulfa ji'a jahaa garaa ubbaasi. Ulfa ji'a jahaa garaa nama baasuudhaafi. Ulfa ji'a jahaa garaa nama baasuudhaaf gizee yaalan kun warroonni gurguddaan kunniini rabbii ofii hin sodaataniin jedha bar. Ulfa ji'a jahaa miti. Ulfa ji'a afurii baasuun tuumaachi badaadha jechuudha. Waan indoom dhageettiidhaaf argaadhaaf iyyuu hin tolle. Namni akkamitti ulfa ji'a jahaa garaa nama baasuudhaaf halkan guutuu sheeka fidatee qeessa fidatee namarra bula. Na dadhabaniitiin narraa deemanii jette nadhiisanii funyaan butanii uleedhaan liqimsiisanii qoricha kan. Halkan guutuu qucee kiyya lafa ganna qabee jette sokkeettiidhaan qaama kiyya hunda asiin onna dhiita girgiddan na buusa lafa ganna dhiita akka garaa bahuuf jechuudha. Erga qoricha nyaachuu jirti.
halkan guutuu lafarra na harkisaa fuudhee jette. Usuunni akkas na godhu qaama saalaarraan dhiinni wayinarraa bahee jennaan gar ana bahee na ajjeefte na dhiisi jedheeni jette. Argite kunoo laali dhiiga narraa bahee na rabbiin sodaadhu na dhiisi. Achi dhiisee na biraa baafatee jette. Torban tokkoo fi bakka taa'urraa oli hin kaane jette. Bakka taa'urraa. Akkasitti ajjeese ammoo intalti tun kaleessa wajjin ture, kaleessa waliin rakkataa ture, naa wajji turte. Kiraa manaa narraa kanfalaa turte, salbaajii naa bitaa turte. Xurii kiyya narraa miicaa turte. Hadha waan fedhellee utateedhe quuqamee fi hanga gaafa isiin deettuutiif eegee waa godhuu fi danda'u achitti isii gatee ulfa ji'a 7 waliin gaafa kaan achi kaatee osuma akkasitti isiin teettu mana yaalaa dhaqe jette ji'a 9 gaafa ga'u. Ulfi kun garaa kan kee keessa miidhamee jira gatii ta'eef gaafa guyyaa dhalatu gahe lubbuu kan keetuu ni baddi. Ji'a 9tti torban takka booda dhufteetiin garaasi fuudhu qabna naan jedhan jette operaasyooniidhaan. Akkas operaasyooniidhaan garaana baasan jette ilmoo san. Liqii gaafa ji'a 9 ga'u san jette gaafa garaasi bahuu qaba naan jedhanii torbee tokko naa qaban itti bilbilee akkana ilmoon garaana hin baane waan akkanaati naan jedhani na waliin mana yaalaa dhaabadhu jedheen jette. Abadan naan jedhe jette. Itti bilbilee warroota gurguddaa kanneen ebeluuf ebelut dawwalee naa qabaati mana yaalaa naa waliin naqee anuma bira haa dhaabatu jedheen jette. Tikeetti as chokkaayii itti muranii fuudhanii biyya buusan jette. Haadha faadhee nama qabatamaa wajjin nyaadhee beekaan dhugaa dubbatte. Sheemiidha wallaahi sheem oonii wallaahi sheemiidha. Tikeetti itti muranii fuudhanii biyya buusanii jette. Laal tikeetti ji'a 6 muranii fi as chokkaayii fuudhanii biyya buusan. Maaliif Dubaay keessa yoo jiraate eessa dhaqaree? In qabamaa wonno jedhaa jechuudha. Argitee fuudhanii biyya buusanii jette. Gaafa fuudhanii biyya buusan isiin as deebitee kushiinaa namaa keessatti ijoollee kushiinaa kadhadhee kushiinaa namaa keessatti dhalee jette. Ashaanguliitii boo'ichaa dhaabaa jarana koppilinkii gora. Ummata sagalee inni amma beera jira deemteetiin bootti baraka sagalee jaran taaneef. Koppilinkii gori qimami mana madaamuundi keessan kunoo kaawwitu irratti gubdee duriyyeen Dubaay. Akkati sagalee isin taanu qabde as jalatti boottanii warra gizee 3 asirra na darbee miti liibii kanarra takka na darbee beekaan. Koppilinkii garuu dhiirtee as jalatti boo'ichaan gargaarti hattu. Fidhattanii haadha faadhe. Kanaafi warri Dubaay isa jiru maa hin beeksisne maa hin dubbanne maa harka walirra qabuun hafuu dhabeedha. Ol bahaniitiin uummataaf waan beeksisne ebaluu kana Dubaay keessatti ofirraa eegaa waan akkanaa godha. Ebaluu kun waan akkanaa dalaga jettanii maa hin beeksisinaa hadha dubbiin tun dhodhootee jennaan waan kana osoo namni boote biyya biraa jiru hin dubbatini namni dubbachutti hin jirtan. Cadhisaa jirtan dhugaa rabbi yoo dubbanne eega waan kana irraa ka nama waan kana dura dhaabatu taatan yoo wal harka walirra hin qabne takka taatan taate maa waan kana dura osoo namni bootee biraa jiru irraa hin dubbatin waan kana ebaluu irraa of eegaa maa hin jedhina. Ebaluun kun isin nyaata irraa of eegaa maa jettanii shamara kana hin baraarre. Ammaan akka kiyyatti guutuma keessa walitti qabu jira. Dhiifama narraa ta'a. Namni hatuu bichaa miti. Hattuu san saaxiluu dhabuunu hattuudha. Hattuun kana tara hin jiru. Hanna bichaa irratti walirratti ilaallu. Hattuu san saaxiluu dhabuun keessanii akka waan kanatti dabalamtan isin godhaa jira. Maaliif eega dhugama waan kana nama dura dhaabatu taatanii osoo namni bootee biraa baheetiin iyyin ana waan kana wallan ilaallatu Iroopi jira hani illee ka waan kana wala dubbate Suudii jirti. Isin maa waan kana dura hin gorina ummata kana. Yoo isin warra achi jiru nu warra amma boote biyyaa jiru biyya biraa jiru na dhoysuuf ture milkiin edda. Ani wanni isa haasofsiisaa tureef akka inni mana biraati waan biraa dubbatu waan beekuuf daddafee dubbii afaanii isa baasa. Wanni ammoo rabbi nama dhugaa qabu dhugaa baasa rabbiin. Dhugaan baate tun. Isi warra achi jirta waan kana hin beeytan wal beeytan harka walirra yoo hin qabne maa gadi baataniitiin hin dubbanne ebalurraa of eegi namichi kun ija nama keessaa fuudha. Kuni waan akkana paantii sirraa baasa ofirraa eegi faaxee maan jedhinaani. Dhugama waan kana afoo dhaabatta yoo harka walirra qabu hin taane. Abbaa giddi sana azaanan keessine deebis.
Agera da Devera. Indaga. Amma ga wanti kun akkuma amma mana keessa SGS laati dubbachaa jirru kanatti dubbiin kun akkuma corona wayii ol ka'e ammala warrarshinyi. Dubbii amma saamichi kun waan haaraa dhufe Dubai keessatti. Ijoolleen kaleessa uummata tajaajilaa turte. Ijoolleen kaleessa sadarkaa adda addaatiin uummataaf sagalee ta'aa turte. Ijoollee kallattii adda addaatiin namoota gargaaruudhaan beekamtu hundinuu waan kana irratti bobba'an. Okay? Amma rakkoon jiru kana. Amma isa kana wanti nuti dhiifne hin jiru. Kaan ammas wanti uguu waa'ee har'a maqaan egaa waansi ka gabbaa'e suudiidha. Wanti maangudummaadhaan illee kadhannee dadhabne isaa garuu isa biraallee ijoolleen akka baratanuun fedha. Amma guu kana dubbannu as keessa dhagaa jiru ta'anii dhagaa jiru. Warri ijoolleen birriin qarreen keenyaa faaxeen isin harka jiru. Osoo dubbiin kun hammaatee waa biraa keessa maqaan akkasitti isin hin badin. Osoo maqaan keessan miidiyaarra hin bahin. Osoo hin salphatiin dura galiin keessan ijoollee biyya Araba jirtu kan ijoollee Dubaay keessa jirtudha. Galiin keessan galii biraan qabdan. Jara tajaajiltanii argattu waan ta'eef bor yoo maqaan keessan bade maqaan mataa ol qabachuu dadhabdu waan ta'eef akka kootti cinaallee aga qabdan galchitanii ijoollee sana ururfattanii nam fidaa waan akkasiin naqunname rakkoo akkasiitii badii balleesseera dhiifama naa godhi kunoo hagii qabu kana jettee haga hafe immoo akka iseen si obsitu gamanumaan yoo gaafattan irra gaariidha jedheetiin yaada ijoollee keenyan gorsaa jiran. Yaa shamara keenya of eeguu qabu nama biriitti erganiif hin ergine adda baafachuu danda'uu qabu. Asli abbaa gaddii waa gaafadhu waa xiqqoo ishii oonaaf eeyyama. Gaafadhu. Waa'ee suudii kaasan gaafachuu barbaade. Abbaa giddi waa'ee isaan quba qabdaatillee akka jaarsummaattillee si erganneerra yeroo tokko roronteen yeroo lama sadii si erganneerra. Mucaan suni dhaqxanii isin didee jira. Dhaqne jettanii jirtanii walaa dubbachuu didee jira jettanii jirtani. Nutti gadi dhuftanii garuu hawaasatti gadi dhuftanii nu didee jira. Haayaa hawaasa Oromoo nu didee jira. Mucayyoo tana hoo dandeessanii gargaaraa waan tikkeetti muraa fi galchaa fi jettanii afaan kalama takka hin dubbanne. Hin dubbanne abbaa giddi. Achumaan cal jettanii ishiitti himtan. Ishiin natti akka nu didee jira raan jedhe jettanii ishiitti himtan malee hawaasatti gadi fiddanii too hin himne. Jaarsummaan fudhattanii deemtan gaafa san jechuudha. Gaafa jaarsummaan nurra si'i Nasriidhaa. Ustaaza Hamad bichaadha gaafa lammataasis deebi'ee gaafa micayyoon kara biyyaatillee akka galtu nu gargaaree waan qabunillee bukkee dhaabbate hundi keessanuu achumaan cal jettanii achumaan baddan. Erga didamte erga humna keessanii ol ta'e seeratti dhiyeessuu hin dandeessani. Gaafiin xiyya tana bichaadha namni tokko dhaantanirraa fuudhuu hin dandeessan. Uleen dhaantanirraa fuudhuu hin dandeessan. Akka Oromootti dhaqxanii gaafattanii erga irraa dhabdanii seeratti kennuu hin dandeessanii nama sana. Amma Suudiin nama tokko lamarraa odoon ta'e ijoollee 5 irraa birrii huqubii kaadee nyaata ofiisaatii qirxir godhee nyaate dhiira kan taatan narraa fuudhaa jedhe. Dhiirri sunuma asli bahee jira abbaan giddi laala asli waan san quba qabaatu ta'e waan san quba qabdan hoo ta'e meebii quba qabaachuu baachuu dandeessa. Birri huqubii walitti buusatanii Oromummaa wali dhufanii ijoollee 4 irraa birri huqubii nyaatee mucaan sun nyaatee ooggatee takkarraa birrii 7,500 takkarraa dirhama 6,000 takkarraa dirhama 4,000 takkarraa dirhama 5,000 nyaatee kan micayyoo 6,000 sun 7,500 sun humnaa ol waan ta'e waan dhukkubsatteef du'aaf hedduu jidduu waan jirtuuf lakkii kootta haqa micoota narraa fuudha. Lakkii yaa Oromoo ijoollee biyya Dubaay jirtan micayyoon tuni hooduutellee maqaan biyya bada. Oromoon boru gosaan walitti gadi baha. Oromoon boru gandaa walitti gadi baha. Kootta yaa ilmaan Oromoo biyya Dubaay jirtan jenneeni abbaa giddii yaa ulfaatu nutti dhufee jaarsummaa jedhanii nurraa fuudhanii deeman. Jaarsummaa dhaqnee gaafanna jedhanii. Jaarsummaa san fuudhanii deemanii as nutti as hin deebisne. Nama moosaree nuun hin jenne asli waaqa dhugaa achumaan badan. Achumaan badanii guyyaa 2 eegne guyyaa 3 eegne guyyaa 2 eegne hedduu kana keessa micayyoon tun immoo humnaa ol taate itti abaase.
unkaan miti haqashii sana irraa fuudhuufi miti ishiidhaa qabsiisuudha barbaadaa turan adiraashaa ishii barbaadaa turan jechuudha barbaadaa ture mucaan dhiira kan taatan kottan narraa fuudhaa jedhe laphee isaa dhiibee dhiira kan taatan narraa fuudhaa nyaadhee jira narraa qabdee hin kennu maal fiddan jedhe dhiirri sun isaanii miti maal dhiirri hin jiru yoo irraa fuudhullee dadhaban seeraan kennu seeratti kennuu hin danda'ani hayyee hoo isas hin dandeenye immoo micayyoo san akka Oromootti bukkee dhaabbatanii dirhama 2,500 tikeetti muranii galchuun dirhama 2,500 isaarraa dhabnee biyyarraa tikeetti muramee micoossuun galte jechuudha. Warri birrii biyyarraa tikeetti muree kan sin ganne warra keedha. Dhugaan siniin jedha Rabbi. Dubartiin haadha nama dhalteedha. Intala Oromoo ilmi Oromoo akkatti dhiiga boochisu hin baay'ate waa'een Dubaay kun. Hin baay'ate ijoollee Dubaay isinitti baay'ate jira dhugaa. Oo akkana isiniin jedhu isinillee wajjumaan arrabsamaa jirtan ka. Nama tokko nama lamaaf jettanii isin warri nagaadhaan dalagachaa jirtan wajjin arrabsamaa jirtan. Wajjin abaaramaa jirtan. Oromoo jennee wajjin sin abaaraa jirra jechuudha. Kanaaf uleedhaan irraa fuudhuu hin dandeessanii seeratti kennuu hin dandeessanii yoo humna keessanii ol ta'e Oromootti kennuu hin dandeessanii lakki waan kana dadhabnee irra humna keenya ol ta'eera. Jettanii kennu haala baleessaa ammoo jaarsummaa san jedhan fudhachuu dhiisuudha jaarsummaa san. Ani tanan jedha abbaa giddii waan san quba qabda waan ta'eef dhiifama naa godhi garuu si gaafachuu koosuufis. Amma gaaffiin kan kee gaaffii bareedduudha. Gaafa jalqaba nuti maanguddoo fudhannee anaaf Nuraddiin dhumate waan dandeenyu goone mucaan waa tokko nurkaa akka fudhachuutti hin jiru. Nazriyaan olillee ni jira yeroo sana waa hunda jira ufnee dubbisu uummatatti himu jennaan Nasriin ufee no akkasii miti irra deebinee gaafachuu qabnaa akka miidiyaatti dhuftanii dandeenye jettu jedhee isa talaafinnatii fudhate guyyaa lammaffaa isa boodaa kan. Akkana Nasri erga carraan ni jira jette ayyee bakka nu waamteetti hin dhufnaa jenne. An akka carraa guyyaa sana hojiin qabu hojii qabaadhus erga suudiin gattaa'ee maanguddoo yoo kabaje nan dhufa asuma jimaan keessan jira. Immoo yaalaa jedhetti dhiise nama 12tu ture. Ustaaz Ahmadiin dabalatee Abdurrashidiin dabalatee namoota gurguddaa hundi namni hafee hin jiru. Bilbilaatiin gaafachaa ture waa tokko ulaa cufatee deemaa nurraa jedhee jara ari'ate. Achi booda kan intalatti ka seenaatti ka bilbilee hime Nasriyaan ole. Achi booda seenaatti himeera gadi baa dubbadhaa jennaan noo seenaatti himeera jedhee achumaan akkasitti hafee sun rakkoo kootii miti. Kan koo ka itti gaafatamu ka jalqabaati an jalqaba in ta'uu bakka dideera jedhee an ufeeraan. Ufee jennaan itti gaafatamummaa ka fudhatee noo ni fixnaa na harkaa fudhataa ni dhagaa nu dhagaa jedhee Nasriin fudhate maanguddummaa sana garuu si wajjin taane bakka ani waamtutti waadaa nu galchiisee yoo yaadattan miidiyaa irratti bakka kana waamamnaan ni dhuftaa ni dhufa hundi keenya jenne akkasitti ta'ee kanaan achi immoo gama kootiin ani nama suudiin ergatus miti eenyuyyuu na beeka ofii kan koo intala kana haqee gargaaree qaamaan gargaaree viidiyoo illee hojjedhee fi namoonni akka gargaaran seenaa jedhee kadhadhee lookeeshinii na ergi jennaan kun lookeeshinii na dhoowwatte. Sina sodaatee ta'uu danda'a yookiin akka riyaa suuditti na lakkooftee ta'uu danda'a. Of course olii nyaadhee dhugus an nama ilmoo durbaa qabu an obboleettiin qabaa an haadha irraa dhaladheen qabaa hattummaa kana akkasii wajjin ani wantan hariiroo qabaadhu hin jiru. Inni nama rabbiin sodaatu inkwaan nama qaaqa namaa dhiisiti intalli durbartii tokko amma karaarra teessee yoo imimmaan buusaa na kadhatte an nama garaa laafu san irra dabarfachuu danda'u waan hin qabuun kennaaf ofii beela'ee jechuu ka biraa dhiisiti. Kanaa jennaan namoonni akkasii gara jabeenya ka qabanu numa jiru yoo amma dura illee akkasitti ni jiraatu jedhee yaadee hin beeku. Haa ta'u malee immoo koomiin ati kaastee maaliif komattee siin jechuu hin danda'u. Maaliif intalli kun miidhamtee galtee hadha galtee hedduu keessatti cabee jira. Hedduu miidhamee jira isheetti gama kootiin garuu an harka irratti hin sassaabbanne waan humna kootii godhuuf illee guyyaa lama konkolaataa kaafadhee. Seenaan tun kami seenaa sanyii jaalmarooti moo seenaa magarsaati? Seenaa micayyoo hambooti intala hambooti seenaadha micayyoo suni micayyoo akkaan garaa nama nyaattu otoo operaasyooniin ishii hiikkatee viidiyoo sanillee waraabee itti erge asli. Hoo ati nama dhuguma dubartiin si dhaltee jiraatte jedhee viidiyoo dhiiga ishii ofirra geejjigsitu lafa dhooftee operaasyooniin ishii hiikkatee ji'a tokko mana abashaa ciiste abashaa ofitti fuudhee Oromoo tokko biraa dhabne
Ani nan nyaattu midhaan nyaattee intala bashaa tokko ofitti fuute ji'a tokko bira ciibsite nuu gamnaan ka warri shidhale hin gatu tikkeetti muranii har'a kara biyyaa ofii fudhatan. Jiraan du'aa gala jechuu hin dandeessan absumaa keessa jira akkam. Sanirraa immoo doorsisni inni ishii doorsisu takkaa lamaan nama ishiitti ergee arraashaa ishii naa barbaadaa jedhee nama jala kaayee dhufneessi gaafa isaa bicha garuu ilmi Oromoo hoo akkanatti garaa walii jabaatu baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u garuu kuni maaliifin har'a kaasee galteerti micoo sunillee kaa namni nama warri nama hangatu warri fudhateera hin baay'ate siniin jechuu barbaade tanan. Ammas Suudiin micayyoo Wallaggaadhaa urjii Wallaggaa intala cabdee jirtu birrii ishii dirhaama 6,300 nyaatee ishii hoggateera. Mucumti sun jechuudha. Inni sunillee riisiitii jira. Maali hamma kana hunda'oo maali? Kuni kana maal jettanii haasoftani? Inni illee riisiitii jira. Riisiitii jira isinillee riisiitii kennuu dandeenya. Hin beeka jette eega beete hattuu ta'uusaa amantee jirta hattuudha. Suudii ofirraa eegaa shamarri keenya ka Dubaay jirtu jedhi shamara keenyaa madhaamiif. Maaliifi hattu yoon gargaarre hattuun goddanyaa hattuu qabaachuun awwalumaa hattuu nama godha waan ta'eef. Ammuma kana Amiinoo falmata waan biyya keessan Dubaay irra deemaa jiru kana akkamiin ilaaltaati? Galatoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Doktor dhugama hin guddate daqiiqaa ganaa mul'ate inni nu eeggate warri nu qabee ture. Sorry. Amma asirratti wanni ani dubbachuu barbaadu waa'een Dubaay kuni garanaan TikTokii garana yoo bannu Dubaay garanaan yoo bannu Dubaay garanaan yoo bannu ka dubbatan immoo ijoollee Oromoo jedhan ka dubbatan immoo ijoollee dhiiraa jedhan akka baanee galuun jedhamu rakkin. Ani badaa ta'e mataa koo galabatanii kunfinarraa kaasan natti hin dhagamu. Abbaan giddii badaa ta'e isa kophaatti gargar galchanii waan fedhan yoo godhan namatti hin dhagamu. Dubaay akkuma badaa hedduu qabdu hayyuu hedduu suuf keessaa qabdi guddaa hedduu suuf keessaa qabdi beekaa hedduu suuf keessaa qabdi. Beekaasaniin tuhanna eegale barama beekaasaniin tuhanna eegale. Beektoota Dubaay keessa amma warri akka Suudii warra akka milkii kanarra hanni mala ka jaraa olii kamtu jira ishi warra sadarkara jiru. Beekaasota Dubaay.